akkas. Amin jedhaka. Amin jedhaka. Nama waa gala gaggashu. Nama waa gala gaggashu mee? Nama waa gala gaggashu mee? Suyyumee wayin suyyum ka jedhamu jira as keessa. Nama waa gala gaggashu suyyumee yookaan suyyum. Suyyumee yookaan suyyum. Jira? Waaqayyo akkadhu? Eesar? Jira? Atta waa gala gaggashita? Hin dandaalta? Isa miti deeggarri naasa olma koo. Akkadhee waaqayyo. Harka kee mirgaas qabu. Ati maqaa keetiini fuudhanii hojjetaniitu akka waa daggamoo wayyaa yaalanii turanii namicha kan hunuma dadhabne maalluu wayyaa jedhanii tura rakkatanii jiru. Warri rakkatan kun immoo maqaa isaanii waamushi. Bukkeema sana jiru hagoon jiran. Mee bukkeema sana dhaa. Jedhaame dabalaati. Kan kee cabsee deema. Jedhaanii ka. Kan warra hamootaa immoo hin maseeradhaanii. Ameen jedhaa gaasinimmaa. Mee ani yaadatameera jedhaa. Namni sunii galayyaatu mee ani yaadatameera jedhaa. Kana booddeedhaa mee harki koo kun eebbaa wajjin nagaa wal gaafateera jedhaa. Ee wajjin. Ee wajjin. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Gooftaa kana caagoraa galateeffadhaa. Mucaa dhiiraa gammee yookaan immoo gammachis jedhamu. Gammee yookaan gammachis kan jedhamu. Barumsa dhaabee nama jiru. Nama akkasiin barbaada. In Jesus' name. Wala galateeffadhaa fi Yesuus hin ta'u. Mee sabni Waaqayyo iyyaati ani yaadatameeradha. Ammayyuu dabalaa ani yaadatameeradha. Mana qorichaa dhaqxee kalee kee keessatti infekshinii yookaan immoo maal jedhama cirracha jira kan siin jedhame mana yaalaa dhaqxee namni akkasii fiigi kottume nama afartu jirtu isin namoota akkasii as keessa. Dafaa kaa'iin sodaatinaati kottaa gara sanatti illee ciisuu kan hin dandeenye jirtu as keessa. Waa ol fudhachuu kan hin dandeenye. Mana yaalaa dhaqxanii coggaarraa wajjin kan wal qabate kalee keetu rakkoo qaba kan siin jedhan. Eeshi meeshee kanatti naa kenne tokko kan isheeti erga. Maal siin jedhan? Iddoo lamatti yaalame jalqabaa oolota deemee yaalame. Kulaalitiin kee karaa lachuu si'ii ta'e malee rakkoo tokko iyyuu hin qabnaan jedhanii qoricha naa kennan. Kiniinii 140 naa kennanii marfee tokko na waraananii fayyitaa gali naan jedhan. Achi ani kiniinii kanaa isin fayyan jennee nan galee kiniinii isaanii fudhadhee oduu addaan kutiin liqimsee kiniinii sun na fayyisuus hin dandeenye. Ergasiis na dhiisuu didee konfiraasii torban lamaan darbee gooroo irratti ture. Samoonni sadii jechuudha. Marfee birrii 200 fi birrii 75 marfee 10 tokko luqee tokko irra isa tokko harka koo irra naa kennaa ture Dr. Geetahuun kan jedhamu. Kulaalitii koo bakka baay'ina dhukkubaa ciisuus hin danda'u gumaashi kana. Hara sanarra. Namatti simachuu hin danda'u bakka namni sirmaata tokko hin alaachuu hin dandeenye. Waaqayyo duwwaa abdiidhaan eeggataa ture. Garuu marfee sunis na fayyisuu hin dandeenye kulaalitiin koo ammayyuu nama na dhukkuba. Doktoriin sun immoo cirrachis keessaan dhabamu naan jedhe sanirraan kan kee abdii kutadhe. Kanaa booda yoo ta'u baate sadarkaa kanatti maal gochuu danda'annaani maal sun attanee biraazoolisoo taate naan jedhe abdii kutadhe galee waaqayyo na fayyisa jedhe. Har'anna waaqayyo seenaa koo akka jijjiiru waaqayyo kana dheetan dhufe har'a nan fayye jedhee tan dhufe. Hallelujah.
Hin fayitaane am. Nan fayyaa amantiidhaan hin dhufe. Eesh isatti kee. Maal isin jedha? Mana yaalaa arganii waloota deematan kalee keetii fi coggaarra tolchi qabatee jedhanii kiniinii fi marfee sagalnaa kennanii isa erga fixee booda xiqqoo amma tokko natti furuusi ciisuu hin danda'u mana barumsaati irraa irree kutaa 10 baradhaa torban lamaa ta'etu ammas mana barumsaa hoggaan naqee taa'uu hin danda'u gizeen ciisuus na dhukkuba. Gizee ciisuus dhukkuba. Eesh akka darbaati. Isheetti naa ta'e. Ana marree ture biyya baay'ee lafiin deeme coggaarraan keessa sin madaa'ee kulaalitiin keessas lachuu sin madaa'ee garuu tokkichoo baafee malee hin danda'amu jedhanii ani immoo kulaalitti tokkichaan baafadheen jiraadheen ture. Akkam kulaalitiin tokko yoo bahe malee? Madaa'ee yoo bahe malee hin basabbaseedhaan lafi kulaalitiin kun bahee kamitti jiraanne abbaa manaa yoo hojii wal nagaannee dhiisne ergasii garuu lafa fagoo hin deemu. Yaarkaasuun baadina dhukkubaa garuu immoo inni mana ittiin hojjedha guyyaa eegee waan inni fayyisadhetu mana malee na fayyaa ammas. Ishee taskot darbati ish atau Ishee anas kulaalitii kiyya mana yaalaa deemeetinan kulaalitiin kee lamaan cirracha qabaa coggaarraan keetis madaadhanaan jedhanii yeroo duchaa hospitaalli nan hin deemne jiru macarasharra wantoota opereeshinii taata yunaan jedhanii bakka ani opereeshinii kanas hin ta'u yaa Yesuus sitti of kenne beekaman gizee duchaa bakka hoggaanaa kadhatan natti fura gizee kan bakka abdii guteetuman bakka gizee kan akka wayiitti na dhukkuba amma kun hoggaanaa kadhatan natti fura ammas na fayyadee waaqatti nan abdadha. achi darban isheetti gaa. Anis hospitaala deemanii kulaalitii lamaantu lama daa'imeen baay'ee sodaadhee hospitaala deeme. Yeroo hospitaala deemu kana ammoo xaxarii cirracha si keessa jira operaasyoonii taatu malee fayyituudhaan. Maal jedhan isaan? Cirrachatu si keessa jira operaasyoonii taatu malee fayyituu operaasyoonii ta'ii baqafamii baafadhu naan jedhan. Uchumana nani gooftaadhuma koon eeggadha operaasyooniin ta'u baqaqee dheetuman ergasii taa'an jira. Cinaacha kiyya kanarraa si ol lama beessa kulaalitii lamaan fakkeechen nama deessa ciisuu hin danda'u jedhi kabaachuu hin danda'u. Dugda koonna nyaata si gadi kana gadi na gubaa akkasitti rakkachaa jira garuu immoo waaqayyo na fayyisa jedhee nama har'aatti garaa koon baqaffadhu waaqayyoon eeggachaa jira. Cirracha keessa dhodhanii? Cirrachatu si keessa jira baqaffamii naan jedhan. Si dhukkubaa yeroo qabdu? Sirriitti na dhukkuba cinaacha kanas gadi na bobeechaa cinaacha koo kanarraa si ol gubaa yeroo ciisuu danda'u kulaalitii koo lama waan basabbasee natti fakkaata. Garuu hospitaalli immoo kalee kee lamaa fayyaadha. Operaasyoonii ta'e cirrachatu si keessa jira naan jedhan. Fayyuu dandeessaa dha namanta? Eeyyee na namana. Waaqayyo na namana deemtu. Akkas godhe. Eeshatoo. Isheenis akkasuma mana yaalaa dhaqeen barreen gaddaa kulaalitii kee keessa cirrachi jira jedhanii akkasuma immoo birishiinii taata jedhanii birishiinii ta'uu naaf hin ta'u akkanumatti jiraachuu naaf fayyadeen ture. Baranas immoo natti cimeen akkasuma immoo oolootumatti taaganyootiin deebi'ee amma immoo kulaalitiin kee lachuu madaadha hin madaa'ee immoo gadaamessi keessa madaadha maatsanii fincaanitii wal qabatee madaadha naan jedhee isarraa ka'ee anumaa godhachuu hin danda'u waggaa 2 guutee amma achirraan kan ka'e torban biroo kana akkasuma gadaamessa sanirraa maatsanii fincaaniitirraa na waraanee guyyaa hojjaa dura erga maatiin koo na biraa bobba'ee du'ee maraadhee kan du'aa ta'ee uummanni qe'ee kootti garagaree waaqayyoon naa kadhatanii an sammuu ta'e duudha waa xiqqoo shit nan hafe duudha waaqayyotu na oolchee waaqayyo du'arraa na oolchee waaqayyo naa kadhannaa bakkatti gadaamessa na waraanee dhiiga fincaa'ee dhiigni narraa garroobee akkasuma immoo waaqayyo na yaadatee du'a na oolchee afaan diinatii na fuudhee har'a kunoo waaqayyo dubbii waaqayyo na dhageessise ka waaqayyo saba isaa jidduu na dhaabee waaqayyo galannaa ga'u karaa tokko misgaanan na dhiyeessa du'aatan du'e saba waaqayyo diinni na qaluudhaaf na nyaachuudhaaf jedhee maatiin koo erga bobba'anii galgala du'a kootti akka galan godhee akkasuma saba waaqayyo na dhaqqabee ana du'a na oolchee waaqayyo meeggalata naa galchaa hin jedha. Atas gol. Akas as.
Isaan taate. Ishi anis waggaa arfan kana keessa ji'a torbattan ciisee da'umsa ciisee homaa godhu dadhabee beeksisa kootis homaa hojjechuu dadhabee mana yaalaa deeme mana yaalaa lammatiin dayni kontaaroti amma yaa waaqayyo maalla goote eetumaan ciiseetumaan waaqayyo koo kadhadha dandee abiddattis siqu waaqayyo koo cinqiisan keechas na hiikee ammas immoo waaqayyo na hiikee har'aan na ga'ee beeksisa koo wajjin na hiikee daa'imni sunis kinoo guddatee amma na wajjin uummata kana keessa jira waaqayyo galannaa ga'u ammas immoo kinoo waaqayyo koo amma na dhukkubaa jira yaa waaqayyo maalla goota jedhee waaqayyo gooftaan ammas siree sangaraa koo keessatti kaa'ee ani ammas waaqayyo abdachaan jira kiniini wayii liqimsaan jira maalan jedhe amma yeroo mana gooftaa yesus ani sin abdadha ammaan booda kiniini kanas nyaadhu jedhee waaqayyo abdadha waan ni koo har'a na fayya jedhee tan dhufe ani gara kana dhufe waaqayyo gara kana fide ammaan booda kiniini sanis nyaadhu waaqayyo akkatti na hiikutti sabbeeka ani waaqayyotti dabarsaa na kenna obbolootan jedhe yesus gooftaan inni cinqii keessatti rakkoo keessatti dhiphina keessatti waaqayyo keenya naman gaatu haleluuyaa haleluuyaa Kuntaalootiidha rakkoon keessan. haleluuyaa kuntaalootiidha naan jirani waaqayyo galannaa ga'ooni garuu hakiimisin annee waaqayyo koo mana fayyisee ammas immoo waaqayyoon koo na fayyisa jedhee waaqayyo nan abda hirkoo kooti gaachana kootiin ammas immoo waaqayyootti dabarsaa na kenna. Ani immoo kana dhukkubu kulaaletii kiyya kana erga waggaa lamaatii akkanatti ciisuu hin danda'u lafa fagoo deemuu hin danda'u ba'aa baachuu hin danda'u mana yaalaa ganyoo kan jedhamu dhaqeen kulaaletiin kee kun xaxarii si godhatee qoricha naa kenne qoricha san gizee marfee na waraanan natti furaa gizeen ergas immoo ture natti kaana dhukkuba baran mallee baay'ee natti beekan mana yaalaa dhaqee qoricha fudhadhee amma tokko xiqqoo natti furee amma immoo ciisuu hin danda'u waggaan ciisu na gubaana nyaata duubatti kulaalitiin kiyya kullachuu na dhukkube amma immoo waaqayyo akka na fayyisu nan abdadha nana mana na fayyisa fayyee nan gala jedhee abdadhee manaa ba'e guyyaan kun furaasii kun dhufaa laata nan jarjare guyyaa kana ga'uudhaaf fayyee akka hin galu immoo waaqayyo na gargaara jedhee na mana. Gubaa'ee waaqayyo kaardii tuun baasii marfee tuun kenne ni fayyisaa yesus. Ni fayyisaa. Yoom fayyisa? Yoom fayyisa? Har'uma kana moo? Lakkiin tura? Hin fayyuu? Gubaa'ee waaqayyoo harka keessa qulqullaa'as qaba. Dhibeen sun buqqa'uusaa kan beektanii rifeensa mataa keessanii kaasee amma qeensa miila keessanii du'aatu isin keessa darba. Inni humna fayyisu waaqayyooti. Yeroo sana dhaabachuu amma dadhabanitti geessu. Amma of qabuu dadhabanitti isin geessu. Hin buqqisa waaqayyo. Amantiidhaan bara ergamootaatti sooftiitu hojjetaa ture. Maarramii isaaniitu hojjetaa ture. Kun amma sooftiidha. Isittu bitee nuu kenne. Kan keessan. Maqaa Yesuusin itti waameera garuu. Qoricha ta'a. Ameen hin jettuu qoricha ta'a. Qoricha ta'a. Amma qoricha ta'a. Amma qoricha ta'aaf. Amani harka kee mirga asii dhadhuuti. Qabi kana amantii keessa gali eegiru duubaan. Amana amma amantii duwwaatu barbaadama sin biraa. Hidhadhuuti qabi. Amani. Eegiru duubaan. Bisa cuma kasih. Amani kawan. Amani kawan. Kok kawan tim kawan seperti kan? Yes. Saja. Maka Yesus Kristusin maka Abat kan Ilma karena Firman sadan wakanya tokotin kisah kabukai teh. Amin. Nagante.
Amen. Fayyinni guutuun isinii haa ta'u. Akka keessa walitti rukutaa galateeffadhaa fi Yesuus. Kottati. Kottu isheen jalqaba si gaafata. Kottam. Mee sirriitti qaqqabadhu too filaali yaa. Qaqqabadhu filaali sirriitti. Maaltu jira? Ontu jiru. Ilaali sirriitti maali? Hallelujah. Sirriitti ilaali. Gadi jedhii ol jedhiiti kara jechuu kara ciisuu hin dandeenye sana fa'aa irratti jedhi of ilaali. Dhukkuba dura yeroo dhufu garuu na dhukkuba malee dhukkuba. Waggaa meeqa tureera wanti kun? Ani borrojoo ammoo kooti qabee ergena arge jireenya kooti mara beeres narraa dhawamee beekuun mana dhukkuba. Arra baruu. Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu koo godhadhe waggaa sadaffaa keessa hin jira erga okulaalitii gunnatti cimee qaru waggaa guuteera barreen gaddaana jalqabe bara nagaruu erga maskana miti boqonnaan arganne guyyaa tokkorree Arra. guyyaa koo garaarraa ijjechiraame Fayyinni guutuun si ta'eera. Fayyaa fi lammaffaa marfeef qorichaa wajjin wal hin argin. Galateeffadhaa fi Yesuus kana. Yesuus fayyisaadha moo fayyisaadha? Kanaaf galateeffadhaa. Sinitti nama dhaggeeffadhaa. Waaqtolaan hin fayyisu. Waaqtolaan waan godhe tokko qabu. Maqaa isaa waan isinii waamaa. Amantii keessanii wajjin yoo wal argite dhibee kan keessaa fayyitee galta. Iyyaati ameen jedha. Iyyaati ameen jedha ammas. Kottu giftii kooti. Kee fudhaali am. Sirriit. bakka fayyeera. Fayyeera. Maalitti beektamee fayyuu kee? Murii koo jira siidhanii sirma manni yaalaa bakka namni naqin hin jiru na dhukkuba kulaalitiin koo coggaarraan koo dubbii koo dhalli koo muluun bakka hojjechuu hin danda'u hojjetachuu hin danda'u bu'een ba'u giddii kiyyeen bobba'ee gala amma immoo garuu waaqayyoof haa galatu waaqayyo na fayyisee dheetu na naftadha. Mee akkamittiin beekta fayyuu kee? Bakka nama jireenya koo muluurraa akka bishaanis narra gadi yaa'e natti qorre akalaatii koo muluun amma garuu na fayyada billa kanatti. Mee gadi jedhaa? Na fayyada. Gadi jedhaa mee? Wal jedhaa ammoo? Nan abdadha Yesuus. Mee bakka sin dhukkuba sana qaqqabadhaati ilaalaa. Maaltu jira?